السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبليين كي خسلامة الدنيا رجل تنودينو أبليين كي خرومو ده إك في جدًا ككريستيانا في وقفتا سلامني كي يخوني رابوك إلا فجر تدي تسنارة كوجر رجرتو هاجي بوتان سيدا بيجوني في آيات طولنا كانوا متلي موتين رسالة كليس هاسونا إني قد إرتي وانين جود أف قد فيتو جرا هاجي بوتان المان رومو ده أدبوبوتو داف أديرو داف وانين أوفاجرو تأدبينو في تدرتي mirkane fanne arrantana ummata oromotiif saaxilu itti fufnaa jechuudha dheedha lammeeffa maaliif bobbaasa rajjaal bobbaasa yookiis Mustafa Jara irratti maqaa balleessi dharaa kan namni oromoo hundi beeku irra kaayamuu dandeessee warra gandummaa lalisu warra dhukkubni gandaa rakkisee warra dhukkubni johanna virus rakkisee warra dhukkubni gandummaa tashkodeen warra oromummaa jala dhokotee gandummaa naanneessu maaliif Mustafa Jara irratti qulqullu nama ibaadaa qabu nama qabsoo oromoo keessa wareegama guddaa qaban kana irratti maqaa balleessi deeme kan jettus ni laallaa jechuudha Haaji Butaan kaleessa maalaasa'e mootii girrisaa arraantana karraa soynu taa'aa jechuudha jo armaa dhiyaadha sirba kanaan maaluma dhabnee nuti caasoo walii qabnaa ammoo eenyu kan komannu kan jiru sagantaa teenyaan kara qophii keenyaa ceena invite share godha warri invite share gootan warra oromummaa qofattama oromummaa dhugaa oromummaa keessa dhokatanii gandummaa oofan san osoo hin ta'in oromummaa nama jala deemanii san osoo hin ta'in oromummaa oromoo mootee isanii naftanyaa mo'achuu diina mo'achuu keessaa qabdu san dhugaa haqiiqaa san jechu oromummaa nuyi faraqaan teenyaa nutu aangoo qabachuu qabaa san osoo hin ta'in jechuu kiyya dhiyaadha invite share godhaa qophii teenyatti fufu gara meeqa baane amma hundinuu baay'achuun kolamni nuuf gaachana dhiigni gan arge addaan nu bittinsa
walin qoqqoodin lammiko hundi wal gorfatu gadaa fayyuu qabna isa maa daganna ammaatus waliin jirra galma tokko jaarre rakkoon feete dhuftu walumaa abdanna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبليين كي يخسلام أخذ الدنيا رجلتان هندينو أبليين كي يخورمو داك كريستيانا في وكيفتا سلاما نخي يخوني رابو كي لفجرتان تسنانا كوجر رجلتو قبصون رمو دا غندوم مادان هنجارم قبصون رمو دا غندوم مادان هنابورم قبصون رمو دا هوغان غندوم مادان إفدورا خايو إمامتا هنغودن dhukkubni gandummaa kun dhadhalee bubbulee kan nutti baay'achaa deemaa jiru kun kaansarii qabsoo Oromoo ta'uu Oromoon biyya keessaa hubachaa jirti. Qilleensa gubbaa fi lafarratti wanni deemaa jiru hundi nu wal dhaba. Arraantana sagantaati jarra qabxii sadiirraa hin haafsa'uudhaa gadi dhufe danda'u qabxii lamarraa akka gaaritti. Tokkoffaa mootiin girrisaadhaa Jawaar Mohaammed yookiis Haaji Butaan maallaqa butatu yookiis Sayidaa Biyyoon yookiis ayatollah ta'ee Itoophiyaa tana bulchuudhaaf bolola kan qabu mootiin girrisaadhaa kaleessa intervii OMN dhaaba reediyoo fi ijaa fi gurra Jawaar Mohaammed irratti godhuunsaa beekamaadha. OMN dhaaba miidiyaa ijaa fi gurra Oromoo jennee lallabaa turuun keenya beekamaadha. Lakka oollee bulluun miidiyaa gandaa, miidiyaa qeedhaa keessa dabreemmaas miidiyaa nama dhuunfaadhaa kan sagantaa isaatii fi yaada isaa qofa dhiyeessu ta'uudhaan mirkanaa'ee Oromoo hunda birattuu beekamee jira. Haaji Butaan yookiis mootiin girrisaadhaa kaleessa intervii godhe irratti maaltu mul'ate tan jettu laaluun barbaachisaadha. Mootiin girrisaadhaa kaleessa intervii godhe irratti tan duraati interviin inni godhe san gaafii ka qopheesse mataa isaati. Dajanee guutamaa obboleessi Girmaa guutamaa gaafii Jawaaritti kanne gaafata malee gaafii ifi qopheeffatee miti kan gaafatu. Gaafiilee kaleessa mootiin girrisaadhaa OMN irratti dabarsisan yoo kan booda deebine kan daawwannuu fi laallu taate jechuudha. Mootiin girrisaadhaa rifaatutu irraa mul'ata, baaragaatu irraa mul'ata, abdii kutachuudhaatu irraa mul'ata, niyaa dhabuudhaatu irraa mul'ata, moohamuudhaatu irraa mul'ata, injifatamuudhaatu irraa mul'ata. Keessatti immoo gubbarratti immoo if jajjabeessuudhaan akka nama injifateetti qaaquu, akka nama injifateetti iyyuudhaa fi akka nama injifateetti yaada dhiyeessuudhaaf ijibbaatni inni godhe kan nuti taajjabnee fi kan ilmaan Oromoo biyya keessa jiran hundi jaajjabani. Arraan tana golkaa Oromoodhaa uffatanii gandummaa oofuun tasuma hin danda'amtu. Hattuun gandummaa naanneessitu golkaa Oromoo jala dhokatteeti naanneessiti. Tana nu malee jalatti barree maqaa jirruuf namni fadhee'uu Oromummaadhaan nu sobuu hin danda'u. Dhiiga keenya qulqulluu Oromooti, lafee teenya qulqulluu Oromooti, tanaaf namni nu sobuu hin danda'u. Oromummaa jechaa gandummaa keessatti oofuun dhukkuba kaansariidhaati. Nama fi aangoorra qabachiisuudhaaf, nama Oromoo kabiraa aangoorraa baasuudhaaf wal ijaaranii deemuun kaansariidha. Tanaaf dura dhaabbachaa jirra. Haaji Butaan dandeettii biyya bulchuudhaatii fi sabaa sablammii qabee deemuudha tasuman qabu. Kaleessa haasawaa isaa irratti maal hubanne tan jettu takka takkaan laaluudhaaf ijibbaata goona. Fakkeenyaaf Haaji Butaan gumaa baasna jechuudhaan gaafa Harargee dhaqe irraa haasawaa isaa kaleessa Dajaneen gaafii Haaji Butaan Dajane kanneerraa gaafatamee ture. Haaji Butaan ammoo yaada kana jijjiiree jira. Ilmaan Harargeedhaa, ilmaan Fugug, ilmaan Afran Qalloo fi itti humbannaa gurratti isin calaw janna. Hubadha, Haaji Butaan guyyaaf nama faayidawa malee hegeree fi miti. Haaji Butaan nama dantaa guyyaatiif namatti akka koondamii fayyadamee deemu malee nama Oromummaadhaaf namaaf laalatuu miti.
haajibutaan guma baasna gumaa bakar bu'aare gaafa joosan ilmaan goobana obboleeyyan goobana daaceedhaa finna jechuusaati haajibutaan gaafa gumaa baafanna gumaa bakar bu'aare joosan ilmaan tuulamaa finna jechuusaati gaafas ilmaan tuulamaa ilmaan afran qalloo haatanii irra duulu qabdan jechuusaati hubadhu asirratti maaliif wulolo minilik calan qorratti warreen gaggeessan eenyudanii oromoo keessa yoolala gobanaa daacee keessatti agarta gobanaa ilmaan obboleeyyan isaanii fixu qabnaa jechuudha dhaamsinni harargee dhadhaamee dhufe ammoo haajibutaan kaleessa gisee haasa'u maal je gumaa qabsoo oromoo deeffanna jechuu hiyyaa je astabaabbala attalaay nama gandaansi jala jaarame malee nu gowwoomsuu hin dandeessu nuti oromummaan jaaramne gandaan hin jaaramnuus hin jenna mootii girrisaadha nu sobuu hin dandeessu kaleessa qabsoodhaaf si obsaa turre kaleessa aktiivistiidha jechuudhaaf si obsaa turre amma immoo dhaaba qabsoo oromoo keessa seentee jirta miseensa qabsoo dhaabaati kanaaf wahuma takka siin obsinuu jechuudha ati kalee joollee afran qalloo ituu fi humbanna ilmaan sadeen fugug kaati ilmaan geeta ilmaan gobanaa daacee obboleeyyan gobanaa daacee ilmaan obboleeyyan keenya katulama fixaa jechuudhaani ilmaan harargeedhaa kakaasaa turte gumaa jechuun kee isiisani arra deebitee ammaas isii tanaan oromoon si komannaan sakkamuma gurbaan kun obboleeyyan keenya katulamaati waliin nu buusa qabsoon gaafa minilik arran jirtu arra kamasaraa keessa jiru ilma oromooti dubbii tan akkamitti inni jechuu danda'e jechuudha ilmaan afran qalloo ituu fi humbanna ilmaan sadeen fugugsi komannaanii fi oromoon hundi tanaan garaasi mufannaan gaafii tana qopheeffattee as deebitee ankaniin baan bilisummaa deeffachuu ikonomikaalii diinagdeedhaaniif guddisuu aangoo ifii barbaadaniin nama ifiin barbaadaniif bulchuu gumaa baafachuu jechuun isii tana jechuudhaan kijiba nu xaraqqamaa turtee jechuu kaleessa yaa bada farada yaa bada sobdu yaa bada hattu yaa bada haajibuta yaa mootii girrisaadha yaa ka tokkummaa oromoo adda diigu jiru yoo jiraate arraan tana sii jechuu sirraa gadi qabannu jechuu miti hattummaa ta'e fuula dura dhaabbannee sitti himnaa jechuu gola keessa yaaneeti miti kalee qabsoo keessa akka aktiivistii jirraaf si qusanne badiin ati daleeyde laaftuudhaa miti arraan tan ammoo dhaaba oromoodhaa tokko keessa seentee jirta hoota qabsoo dhaabaa uffattee jirta akka dhaabaa sitti himnaa jechuu hattummaa ta'e kalee tanaaf hattummaa godhaa turtee jechuu nu sobuudhaaf tattaaffiin ati goote tan sillee nama oromoo hundallee akkasirratti beekan taasistee jechuu lammeeffa diqaalaa wanni niin je'eef je'e jechuu ay haajibutaa ay mootii girrisaa ay sayida biyyo ay ayatola yaa bada hatticha atimma nama kakhiyyaa sobuu dandeessa nama oromoo sobuu dandeessa nama gandaan jaamee si jala deemuu danda'u nama qe'eedhaan jaarrattee if jala oofuu dandeessu malee nama kakheenyaa ka oromummaadhaan jaarame sobuu hin dandeessu jechuudha diqaalaa kaniin jee yaada diqaalaan baana malee dhalootan baanuu jette kaleessa maaf guyyaa haasawa gootu san yaada diqaalaa warra deemuun jeen kalee gaafa tuulamarratti diqaalaa ettee nama arrabsitoo san yaada diqaalaa maan jeen kalee arramaa astababbalta arramaa if booda deebitee sirreessita tanaaf biyya bulchuun dandeessuu siin jechuu jirraa warra hay kalee gizee gumaa baafanneettu gumaa bilisummaati gumaa diinagdeeti gumaa ifiin if bulchuuti maan jeen kalee guma baafanne jechaa turte malee gumaa tana jettee addanif sinee turte arra qabamnaani itti yaaddee itti raftee qalaa itti gootee as deebitee tana nu himte jechuudha hin dandeessuu siin jenna jechuun tanaaf biyya bulchuu hin dandeessuu siin jenna maaliif dardarummaa fixanne as deebitee diqaalaa jettee nama arrabsaa turtan siifi Profeesar Maraaraan as deebitee ammaas yaada diqaala baannaa jette oromummaan baannu eenyu kaa ati sobdu eenyu namni ati sobdu hinjiru jechuudha jaarraa kana keessatti namni ati sobuu dandeessu nama gandaan si jala jaarame malee nama oromummaan si jala jaarame sobuu hin dandeessu atii fi abiyyii fi lammaa fi oromoon hundi nu biratti ija bitaa mirgatti kijibnaan dhukkee sirraa kaasnan haqa qabaannaan si deeggarra amma kijibu jirtaaf dhukkee sirraa kaasu jirra sobu jirtaaf dhukkee sirraa kaasna gandummaan qabnu reedu asirra taa namni gandummaadhaan deemu nu biratti
oromummaa gandummaadhaa jecha jaalatamnu funyaanii dhumaa baatu miti. Oromummaa akka Oromootti jaalatamnuun qofa barbaanna. Oromummaa ati gandaan gadhee jaarratte, gandaan nama jaarratte, nama ganda biraa cabsuu deemu ka Oromoo hiruu deemu eenyu si. Ka Oromoo adda qoodu jiru eenyu si. Ka kalee diqaalaa jechuu jiru siifi maraara. As deebi'ee yaada diqaalaan baana ka jechuu jirummaa si. Sobamtee siin jenna jechuu. Oromoon sirra bayyadan. Tanaaf Oromoon biyya keessa jirru hundinuu Haaji Butaa yookiin mootii Girrisaa yookiin Jawaar Mohammad simadhaa muumicha ministeera Abiy Ahmed filadhaa wanni jechuu jirruuf ati biyya bulchuudhaaf ga'umsa kan man qabne maqaa si hubanne. Lammeeffa sadeeffaa yaadota garagaraa irratti mormii garagaraa dhiyeessaa turte. Ifimaanoo tuqanii maarree jechuu ifimaarree godhanii maarree namni ati wajjin qabsaa'oo jirtu kun ilma Oromooti bar diinaa miti bar fakkeenyaaf qawwee ittiin dhufa meeshaa waraanaatii fi waraanni sii ramadame sirraa ka'uun sirri maaliif sirrii tahee jenneetiif gaafanne akka nama tokkootti akka obboleessa Oromootti Jawaar Mohammad qeensa isaa jalaa xuriin akka baatuun barbaadu miidhamuu kee tasan barbaadu gaafaan biyya alaa jiru gaafaan biyya keessa jiru Jawaar Mohammadiif eegumsi jabaachuu qaba jedhee ka iyyaa ture keessaa tokko ana. Maaliif aktiivistii turte? Maaliif dantaa Oromoo jala deemaa turte? Maaliif fadhii Oromoo jala deemta? Shaneelleen si jeesti jennee sodaanna. Wayyaaneelleen si jeesti jennee sodaanna. Naftanyaalleen si jeesti jennee sodaanna. Kanaaf nu eegamuu qabaa siin jechaa turre jechuudha. Arraas deebiteen naftanyaadhaa hojii tokkomte. Madirak taate ilmoo obboleessa keetiitii wajjin badhaadhina ta'uu dadhabdee takka lamada as deebitee wayyaanee wajjin tokkomte aariyaanaa taatee madirak keessatti taniifuu wayyaaneen si jeestu hin jirtu. Sadeeffa as deebiteen miseensa dhaabaa taate aktiivistummaa Oromoof laalatta jennu jaakeeta firraa baasteeti miseensa dhaabaa taate. Eega atuu miseensa dhaabaa taate miseensi dhaabaa kasi godheewu Profeesar Maraaraafu eegumsi godhamutti hin jiru. Siif eegumsi maa godhama ree? Maaleeti? Maaf si godhama eegumsi? Maraaraafu godhamutti hin jiru ka miseensa si godhate. Dhaaba kana ka hogganu bar Kaafaa'oo Maraaraadha. Abbaan Kaafaa'oodha Maraaraadha. Maraaraafu eegumsi godhamutti hin jiru. Ati maa eegumsi si godhama? Dubbii dabaatii jechuudha. Iskindirga yoo atii fi sammaa miseensa dhaabaatiif eegumsi godhamu taate warri miseensaa kaan hundi eegumsi nu haa godhamu jaa jechuudha. Seera cabsinee jechuudha. Olaantummaan seeraa cabxee jechuudha. Tanaaf ka if mude siin jenna jechuudha. Sirraa waraanni eegumsi sirraa ka'uun sirriidhaa jenna jechuudha. Maaliif Iskindir Naggaatiis naa godhaa jaa. Biraanuu Naggaatiis naa godhaa jaa. Ariyaanaanis naa godhaa jaa. Leencoo Lataatis naa godhaa jaa. Maraaraa Guddinaatis naa godhaa jaa. Baqqalaa Garbaatis naa godhaa jaa. Daawwit Ibsaatis naa godhaa jaa. Galaasoo Dilbootis naa godhaa jaa. Warri dhaaba Oromoo qabu kun hundinuu warri Jaarraatis warri maalis Jeneraal Kamaalis hundi isaaniitu eegumsi nu haa godhamuu jaa. Ati mammis aktiivistii miti. Miseensa dhaabaati. Miseensi dhaabaa hundinuu eegumsi nu haa godhamuu jaa. Tanaafu dubbii qaballeesse yaa xawal waallicha sii jechuudha. Yaa mootii Girrisaadha. Yaa hinaaftu. Yaa ganticha. Yaa abbaa butota Haji Butaa. Siitu dubbii balleessee jechuudha. Tanaafu sirraa waraanni ka'uun heera jechuudha. Kana hundaaf mootummaan heera keessa qaba. Mormitootaaf eeyduun godhu maqaa heera keessa qabuuf taatee jirta waraanni sirraa ka'uun dirqamaa jechuudha. Booyuun qabdu tanarratti. Meeshaa mana keessa guuttadheetiin jireettee warri ati alatti itti haasoitu hunda quba qabnaa jechuudha. Tun ammaa seera jala si oolchiti. Siif himna. Olaantummaa seeraa kabaju qabdaa jechuudha yaa Haji Butaa. Yaa mootii Girrisaadha. Siitu if godha. Maaliif? Muumichi ministeeraa guyyaa ati biyya galteerraa eegaleeti.
milinee maddarash irraa eegumsa sii godhan dirree xayyaara irraa eegalanii nama 8 ol si ramadan ummata san hundaaf maallaqa kafalaa turan meeshaa waraanaa ammayyaa hidhachiisanii akka FBI biyya alaatti siif goosisanii reediyoo adda addaa si hidhachiisanii mana ati keessa galtu si godhanii biyya alaatti makiinaa V8 saddeet akka ati galchattu si godhanii afur gurgurattee afuriin akka deemtu osoo beekanii si dhiisanii mana ati keessa galtu hunda si danda'anii waa meeqa si danda'anii ka deemaniif nama quuqama Oromoo ka caumsa kana if dura furgaasisu ka aktiivistummaadhaan Oromoo tana milkeesse jechuudhaan maqaa ija sanii laalamtee fi dhaaba tokko keessatti illee hin da'amini fi siif tajaajilaa turan. Amma kaateeti hinaaffaan Abiyyi Oromoo bira jaalachuudha xashsi goote yaa mootii girrisaa hinaaffaan obboleessi kee kitaaba barreessuudha xashsi goote kitaaba isaa gubsiiste yaa'ii umte hinaaffaan obboleessi kee noobeela argachuudha xashsi goote najjeesuu deemtan jette nama 87 ajjeesisiiste maallaqatti guurratte hinaaffaan obboleessi kee sabaa sablammii hunda bira jaalatamuudha xashsi goote hinaaffaa saniin shira adda addaa yaaddee xiiqii tana keessa seentee obboleeyyan lamaa wal lolchiste haateeniin kuffisa isa kana jette diinummaadhaaf kaafaa'oon akka moo'uun teenye akka injifachuun teenye akka waan takka fiduun teenye osoo beeytuu xiiqiidhaaf ilmaan Oromoo adda qooduudhaaf ilmaan Oromoo adda hiruudhaaf tokkummaa ilmaan Oromoodhaa sharafuudhaaf tokkummaa ilmaan Oromoodhaa bittinneessuudhaaf dhiiga ilmaan Oromoo hedduutti dhangalaasuudhaaf dhumaatii ilmaan Oromootiif injifannoo qeerroon fidde kana bishaan jala yaastee aangoo irratti baasuudhaaf bolola aangoodhaaf qabduuf obboleessa kee kadila kana sii ta'ee si eeysisu jiru ka Iskindir Naggaatiif poolisa tokko ramaduu dide ka Biraanuu Naggaatiif poolisa tokko ramaduu dide ka warra kaan hundaaf nama tokko ramaduu dide sii ramadee akkana si eeysisu gantee obboleessa kiyya kanaan najjeesuu deema jette yaa mootii girrisaa obboleessa kee irratti maqaa fukkotaa kaayise kaatee kaafaa seentee jechuudha inaadaaf duuba maalaa godhu mootummaan heeraa seera kabajuu qaba waraana sirraa fuudhuu qaba humna sirraa hiikkisuu qaba eeyduu dalaga deebisuu qaba hin deebinu yoo dhiisee aatirraa waraana fuudhuun eeydota siyaasuu jechuudha. Kanaaf jennaa jechuudha. Haaji Butaan karaarraa baatee jirta. Obboleessa keeti gafuu daleeyte. Saniif waraanni sirraa ka'uun eeyduu sirraa ka'uun akka nama tokkotti illee jaalachuu baadhu olaantummaa seeraati haqaan jaajechu. Miidhamuu qabda hin qabdu. Roorroon sirra ni geessi gahuu hin qabdu. Akka obboleessa tokko siif hin gadda. Tapha ati taphatteetu Reelaa Odingaa si godhuu deema. Tapha ati taphatteetu tapha ala si baasu deema. Akkaataa ati timma deemteetu akka maraaraatti ati paarlaamuma keessatti akka dulloomtu si taasisu ta'a. Qabadhu naa taa'in yaa mootii girrisaadha. Maaliif tapha keetitu obboleessa gafuu deeman. Obboleessa kee ka ilma abbaa gadaa jeefis si qabe ka makiinaa meeqa si naq ka eeyduu meeqa si godhetti gafuu daleeyde shira yaadde isaa Minilik goota godhatee laalutti hin jirre Minilik gootee isa kaayise siyaasaatti dalagachuuf jechuudha. Tooftaa siyaasaatiif namni reefka haawultii dalagee yoo kaa'e umaati miti. Siyaasatti dalagu jira bara. Gowwoomsuu taphachuu jira. Tooftaadhaa bara. Maaf sabaa sablammii an bira jibbame biratti inni jaalatamaa hinaafuudhaan eeganni sabaa sablammii bira jaalate anis isaan Oromoo bira jibbisiisaadhaaf inni gizee masaraa keessaa waa eebbisu ati kaatee aanoolee dhayite jechuudha. Gaafa immoo naannoo Amaaraa dhayitu aanooleen jiguu ni danda'a ka jee eenyu si yaa mootii girrisaa nuti waan irraanfannu gaafas illee akkanumas siddullee jechuudha. Aanoolee jiguu ni danda'a yoo warri aanoolee hayyameette aanooleen ta aanoolee qofaa miti ta Oromoo hundaatii siin jenne gaafasu hatticha faraddu sobdu
bakka deemtetti jaalatamummaa barbaadu fi kijibin siin jenne gaafas naannoo amaaraa dheeyte analojii guni danda'a kaartaan nakkan kun kawmaatii miti jechaa turte kaartaa oromiyaa kaarra oromiyaan andhaadatu soba siyaasaan naggada dalagaa jirtaa jechuudha tanaaf oromoon hundi biyya keessa sirrabbattee mootii girrisaa siin jechaa jirti arraantan tanaaf oromoon hundi akka ati nama maallaqaa taate si baranii akka nama ati waa butachuu ca'u si baranii haaji butaa siin jiran tanaaf oromoon hundi nama ati ayaatolaa nama hundaa ol ta'uu barbaadan fi nama mootummaa tan ajajuu duwwarraa barbaadu ta'uu keessi beekanii ayaatolaa siin jechuu jiranii jechuu hin milkooytu gafuu daleeyte dili daleeyte cubbuu daleeyte خليسا سوق الجيسة كيستي إنو منو مونا إنو منو موتو ديني مونا برا سر تلفزيون تابعا في الرتاني ديتشي سودابتي يو دي رتاتي تابعا سنقوتو جرما قوتا مات قوتو دبر سمي مخينانا تمت دي مجرتو تاوي مني تمي دبر سيتشي تيتي بتي بر تقبين جورو موتي اتشي دبر سي اوي مني هاي تاكسي دان ديم ati bar mootii keenya taatee si amanuudhaaf dhugaate andeemu qabdaan amma kalee eeydu na jalaa baastanii abalu naa baasaa jettee ijoollee jarman jirtuun goofan diban raqaanfadhu yoo namni du'e goofan dibanu yoo waardiyaas jalaa kaasan goofan dibanu yoo oomajaan goofan dibanu maaluma maraatuun maallaqarraa si qabdeeti hay heeraa seeraa mootummaan yoo qabachi goofan duma baddaati biyya tana keessa qawwee hidhattee if eeguu hin dandeessu maboota yaa mootii girrisaa maaf tiiticha hojjaa oowwaa keessa seeneef godhu si if mudee jechuudha siituu if mude rakkoo amma booda sirra dhuftuuf abbaan itti gaafatamu siituu if saaxile siituu heera cabse siituu karaa maqlee maqe heera mootummaa cabsanii kabiraanuu naggaatiif wataaddaran goone siif godhuun hin taatu gaa akkam goona akkasii eeganni barbaannaa bar ammoon taatu kaa dubbiin tuutu taane akkam goonaa yaa mee akkam goona yaa mootii girrisaa akkami sii hiina akkami waraana sii goona akkami nama sii eegu sii goona anta naana rakkisu jira bar yaa mootii girrisaadha mee akkami waraana sii goona mee akkumatti waraana khagaraadhaa meeqesi haya iskindir naggaatiisi waraanaa godhaa jaa ati ma dhaaba ati ma bar wanni ati dubbattu hundi ta dhaabaati faraddaa jechuu amma booda laal oromoon akka duriin na laalti jettee yoo yaaddu taate maraattee jirta ati ma dhaaba kaafaa oo bakka buuta wanni ati amma booda ati shirayaddu oromoon amma booda si beeyti osoo akka kaleetti aktivisti taatee teessi irra miidhoytaati arrani bushoytaa soogidda kalee deema jetta arra amma eega dhaaba kana seente ati soogiddaa'uun jettu akkam si haa ta'u mee anaa siin jaaladha akkam si haa ta'u mee akkamuma si haa ta'u yaa mootii girrisaadha maaliif oromoon si beeyti maantana mi'eessuudhaaf biyyirratti ulolaa siin jettu oromoon oromoon akkasii si beeyti baramma biyya keessa juwaar farada eegale sin jechuu jirtii bar biyya keessa ay aboo edaa juwaar akkana kijibaa sin jechuu jirtii bar oromoon biyya keessa dhaabni kiyya akka moojeeti abiyyirra tololo oofu jira sin maaliif duraan nama oromoo quuqamu si beeyti oromoon amma nama kaafaa oof quuqamu taatee jirta dhaaba seentee beekimma duraan aktivistiidha abbaa qeerooti duraan ammaati abbaa kaafaa ergamtuu kaafaa'ooti abbaa qeerooti miti amma dhaabni kiyya haamoof kijibda amma duraan oromoon haamootuuf kijibda amma dhaaba kiyyaan aangoo qabachiisaaf kijibda tanaaf oromoon sirraan bitattu waan ati haasoftu tan sikkoluu jirtii oromoon ni moonaa galaanaatu korojoo abadanuma korojoon barannana tamtu abadan mee dooktar abiy bakkuma itti nuti ilmaan mallasaati korojootti hatu dandeenya jee askan yaa nama cubbuudha yaa mootii girrisaa
يا حاج بوتا يا سيد بيو يا آيات هلا ما بكمتي أبيين نتي الماويانتي الماملساتي أكتي خرجوها النبي نجى أو إمني رجدي ستابياتي تسني جرتي يعني جي سيجي مالف أبي لسان جبسيسو خاول جراخه غريته مقاله ترغچو جروي نمالك نوفيدا قبصود افجي سي خاريانا داوجي قبصاو جروي سي خنفتنياوجي قبصاو جروي سي مدرك يبرد أبي فادا دمو بلصقنا بر ان قافتو ينجار أبي بلصقنا يچا اتي مدرك كيس غزيت اورمون سيبيتي akati kajibu jirtu akati dhaba kee moosisuudha jecha soba oofu jirtu sirratti arkaa jirti jechuudha injifachuun dandeessa galaanaa fuudhaa maarree fuudhaa mixirqo ummanni oromoo galaana keessa jiraachaa as ga'e ummanni oromoo itti roobaati as ga'e ummanni oromoo aduun itti bahaati as ga'e ummanni oromoodhaa sagalee darbuudhaaf rooba sodaatee manatti nafu hin sodaatin tana korojoon atamtu takka حقان يومو أتمو هتة سنجنة رجاسيبان أمو أتكمو هنتين يبي خيسة جراسي أركض كدبته سيده جرو خرّا خش الليسة سبلا عليه فتوتو رجودان خسقلوا ما ناجي سنوتي أبيجي فلان نكون جور دردروا ما هم فيت أنه دبران كوف نجا أوتو رجودان أنت خيسة سيف قالوا كون دبران كوف نسينجا وياك خان دردروا ما فيت أنه سينجا أوتو أنت خيسة رجودان هنجيني أتي بالشين سبيجا بولشودا أردا بولشوفون تنديس أو إمنو إجاول كتاتين بولشان توري قدوم ما أن جارتي ديما توري قدوم ما أن جولي أريا توري أبصو أروموتي شاني جبنا يجوداف واتك هركس الرقبات توري غافز بكان جرتو تانا غافا أبدي فيت إفاريتو بغاريتي ينخ أبدي فيت إفاريتو دولا توري شاني ردي غرنجة تشوفي مالي غوچي كيسر ريدا يجودافي ميتي وبدو عجبوتا يا ولي كتبانا وردنا تفني حاجي بوتا غافا جولي سن أريد ilma wallaga achi keessa haxooytee ariitu ijoollee ganda keetii qofa achi keessa wali qabattee shaneedha jarri kun haadhawaman jechuuf barsitee garaa turre malee nuti dhugaa qabaatteeti miti ati hay ni wallaallee nuti tan ishishe kolkolo tanaa miti tabiraatu ta maxbashaarratti akaawwamtu ni beeynaa jechuun nuti warra bishaan akaawu tabiraatu ni beeyna wanni gaafa sitee garaa turreef ati dibbarraa dibbatti akka qabaattee osoo ta'een jibbaa nuti shaneen nurratti fi uummata keenyarra gooterraa hijaa qabnurraa fi adeemsa shaneedhaan nama deeggaru hunda ilaa qabrii seenutti nama shanee hojii wal qunname takkollee deeggaru obboleeyyan keenya akka mul'isa abbaa gadaa akka jaarraa abbaa gadaa meeqa shaneen deeggaraa turre nuti yakka shaneen daleeyde maqaa beeynuuf ijoolleen tun shaneedha haadha humtu jenne malee ati haqa qabaatteeti miti no ati nama organizaationa sanuu gandummaadhaan deemtu bara amma biyya bulchuu deemtaa mee OMN numaa'u qabeenyasii maallaqasii hoggansasii makiinaasii waa hundasii girmaa guutama kanni keessaa beeyme amanami hin gootu hattuudhaati hay ما قولت لنا أبوليس خيامي أبد موتي قريسا دا أتي أبوليس خيامي إيقو أبوليس خيامي هذا هتماتي تجير تسيمون كبغا هاي تناف أبيي يوجين أتي كتاتون هركا أبيي ينجيسو موتي قريسا دا هركا أبيي نما أمانا مادا نما حقات ربي وجيجير أبيي ندرقمو تسوما دديسو تسوما إثيوبيا تنا كيسة جارة أما كيسة جرون نمني أبي يوجي ترقم توك كنجر توك ليس أتي تنديات نو أتي ما سلا ميستر في غندون دا في أردون دا في مالون دا جولة غنداتين غوتاور غندوم ما نانقب دا ده أساسي بينو مو راميس مال كودو جرتا جما راميس مال كودو جرتا موتي كريسا دا جما راميس كإلمان هرر جدا كرشة كودن كرشة دبا كرشة كوما باسني جارتن maal godhu jirta akkam godhu jirta akkam saamu jirta
akkamitti malaamaltummaa dalagu jirta wal beeynaa miti nutis biyya keessa jirra ante ati nama raammisu saamu jiru biyya akkamitti itti kannamaat ante nama jimaa raammisu saamu jiru nama jimaa raammisirratti amma qabeenya biyyaa saamu jiru malaamaltummaadhaan nama qabeenya OMN makiinaadhaan fayyadamaa taksiidhaan girmaa guutumaa fa'oof akkamitti ande taunji bak ande nama rukkoona hay anyi bar akkami biyya sikkannadan intaatu jechuun tanaaf mootiin girrisaadhaa kaleessa abdii kutannaan irra jirtu taatiif muddee miidhaan akkasirra geessu akka obboleessa keetti tokkotti tasuma nayyamu tanaaf eenyuuf mude si yoo miidhaan sirra geesse eenyuuf mude si yoo ibsaaxilte eenyuuf mude si maaliif sadarkaa Iskindir Naggaafaadhaatiif gaddeebiste sadarkaa Biraanuu Naggaafaadhaatiif gaddeebiste eega atuu miseensa kaafaa'oo taate Profeesar Maraaraanuu eeyduun qabdu ati qabaachuun qabdu re haysaa haqaa walitti himnuuqa ati maalii qabaatta eeyduu hogganaan keetuu eeyduun qabu hay bara hogganaan kee Profeesar Maraaraan eeyduun qabu ati miseensa isaatiif maa qabaatta eegduu heeraa cabee jechuun heera sirreessuun sirriidha jechuun mootummaan sirri hay Maraaraanuu eeyduun qabu ati miseensa hin qabdu qabaachuu qabdu jechuun hin booyinii duraan siimne lamma abiyyi fi ati deemaa diddee iftulummaadhaa fi naaffaadhaan irraachi luqqaate isaan lameeni wallolchiisee keessa seena jettee tattaafattaa turte milkaa'utti si harkaa kashafte kophaa keechi buuteeti kaafaa'otti if darbite eenyu tanaaf saaxile si mootummaan qaqqabatini waan amma booda sirra ga'u hundaaf niin injifadhaas hin je'ini magaalaa qabee hundi waa gateen galuu magaalaa beeku sin deeggaru ijoolleen Jimmaa galatooma ijoolleen Jimmaa ilmaan abbaa Jifaar sabboontoonni ilmaan abbaa Jifaar qashtiileen ilmaan abbaa Jifaar gandummaan qabdu ijoolleen abbaa Jifaar nama haqarratti bobbo nama dhugarratti deemu ijoolleen abbaa Jifaar nama dhugaa deeggaru tokko gantuun maallaqaaf bitamtu jiraachuu malti warra akka goofandii faa banee mee rabbii keessa sodaadha mootummaa security na jalaa fuudhe securityf goofandii naa banaa jee akkamitti mootiin girrisaa goofandii bansiisa bata rabbii maarree abduqa gurbaa Jarman jiru ka Jimmaa kanaan goofandii bansiifateeti aboo qaanyiidha hangaa isaan si bobbaa dafaaf irraa cufaa jaaniif irraa cufan dhuga sittiin bobbaan an sindiisu no dachiin samii taatee samiin dachii taatu sindiisu no annama ganda jala deemuu miti faarfamuudha no annama ganda jala deemuu miti faarfamuuf annama oromummaadhaaf qabsaa'u nama oromummaadhaaf du nama dhugaadhaaf tumsu nama roorroon irratti deemte cinaa dhaabbadhu muumicha ministeeraa roorrootu deemu jira roorroo gandummaadha roorroo numalummaadha roorroo nama laalizimiidhaatu irratti deemu jira tanaaf tumsinaaf ilma oromooti obboleessa keenya innis akka fedhe taa hogganu waan fedhe haa hojjetu aangoon tasaati hangan irraa bu'uu eeggachuu qabna bakka dhumatte sirna gadaa tana nu dirqa ilma abbaa gadaati jenneemi ente ilma abbaa gadaati jecha adeemsa isaan naan ta'ini kuffisuun qabaan hin jirtu ka abbaa gadaa keessa eeggadhu hanganni dhumu barri 8 isaan ka dhumu sirni gadaa kana si dirqa kana yoo kabajuu waatte siitu ilma abbaa gadaati miti jechuudha abbaa gadaatiin naggadachaa jirta malee kanaaf dinnaa jechuudha obboleeyya keenya rakkootu irra deemu jira dhiibbaa irra deemu jira diinaa inni guusee hojii dhaabbatanii isa duulu jiranii isaaf tumsu qabna wanni jiru goofandimuu innummaan ati gizee waan ni takka uumamte hundi baaftu maali rabaak ifar qaanfadhu boo shishe lubbuu laman jiraattu maa ifin ajjeesne yoo feete maali manni oromoo kun sirrifachiisu wahumaatte namaa du'e goofandimii kaniiraa fudhatu si
haadha ijoolleen irraa duuteen gargaartu karaa cufame gonfandimii kaniiraa fudhatu si warra waan sanirra madaa'en wallaantu security na jalaa ka'e gonfandimii handee qaanfadhu qaanyiidha qaanyi wanni nama agarsiisu wanni amma dura sirratti haasa'umu tamaallaqaaf bolola qabda jedhu san nama raggaasisti jechuudha lubbuun oromoo si yaachistu jechuudha maallaqa si yaachistu aangoo oromoo si yaachisa malee oromoo walloluun si yaachistu osoo bololollee aangoo qabaatte osoo dheebuu aangoo qabaatte ilmaan oromoo bakka lamatti adda ba'uurra abiyyuma deeggaree tokko taanee diina mo'achuurra wayya jetteeti abiyyi deeggaree yaachisu ilmaan oromoo adda ba'uurra ilmaan oromoo adda qoodu jiru si ilmaan oromoo wallolchiisu jiru si hagandummaa oofu jiru si ijoollee wallagga qofa yuunivarsiitii ariyamaa jettee akka ilmaan wallaggaatiif laalatu kan fakkeessu jiru si hagandummaa jaarratee ijoollee gandummaadhaan girrisaa nama arrabsitu uummatee deemu jiru si tanaaf mootii girrisaa jennee maqaa bareedaa kana sii baasnee yaa mootii girrisaadha yaa sagaggaalaa girrisaadha yaa jibutaa girrisaadha yaa sayidaa biyyoo girrisaadha yaa ayaatolaa girrisaadha irraan deemnu jechuu sirra dachiin saamii dachiin ganaa walitti muteenya akka walitti gabbaasne tanaaf laalaa oromoodhaan qabduu sin jenna ijoolleen abbaa jifaar haqa qabdi ijoolleen abbaa jifaar dhuga qabdi ijoolleen abbaa jifaar haqa deeggarti jimma isa lafa malee naman qabnu kajee professor Maraaraadha mokkam gaafa biyyaalaa bee biyyaaraarraa gizee deebi'uu wayyaaneen qabdee hiiteemi haala bee nuti jimmarraa nama malee maali lafa malee naman qabnu jee eenyu isa jimma lafaas ni qabdi namaas ni qabdi jimma masheenaa miti haati jimma goota akka Ahmaddiin Jabalfa qabdi haati jimma goota akka Raayyaa Abbaa Mancafaa qabdi haati jimma goota akka Abbaa Jifaarfaa qabdi haati jimma goota akka Dr. Abiy Ahmad qabdi haati jimma jimma masheenaa miti haati jimma gadaamee isaan si masheenaa miti dhugaadha gadaamee isaan haadha burreedha gantuulee biraatis ni qabdi ilmaan harma haadha ciniinu kabiraatis ni qabdi haa ta'u immoo jimma lafa qofa osoo hin ta'in namaas ni qabdi hayyuus ni qabdi beekaas ni qabdi lafti hundinuu hayyuu ni qabdi lafti hundinuu beekaa ni qabdi lafti hundinuu lafa qofa osoo hin ta'in oromiyaa keessa namaas ni qabdi lafti hundi jimmalleen akkasumatti hayyuu qabdi namaas qabdi ummataas qabdi jimmaa lafa malee naman qabnu jechaa turte arra sagaleedhaaf nama kajeelte namni arra sagalee darbe kun kalee akkamitti mul'anne namni arra sagalee irraa kajeeltu kun kalee akkamitti mul'anne namni irra dammeeffachuu deemtu kun kalee akkamitti duraa dhokote namni arraan tana sagalee naa darbaadhaaf shawwaduu deemtu kun kalee akkamitti sinnaanessini sillaaleessini sittin dhagaamini akkamitti garaan si dande akkamitti afaan si jee akkamitti arrabni si dubbate arrabmaas deebitee arraba kamiin isaan dammeeffachuu deemta hin ta'uu jechuudha tanaaf jenna obboleeyyan keenya kan jimma Jawaar Mohammad Haji Buta Sayyida Biyyo Ayatola mootii girrisaadha simadha ammoo abiyyi filadha isa filachuun hin ta'u isa simadha tan kaleetiif simanna taarraatiif miti tan boruutiif ammoo abiyyi filadha akkasit deemu qabna tan kaleetiif galatoomii arrasi simanna tan boruutiif ammoo ilma qabna abiyyi filannaa jaan bakka deemu hundatti tana ta'uu qabdi oromummaan tun gandummaadhaa miti tun beekanii itti yaadanii alalchanii itti rafanii murteessuudha
ilma khalee gaarii dalageef arrasimachuun haqa khaboru si bulchuu fi si bulchuu taliguu hin dandeenye immoo filachuun daba khaleetiif galatoomi ni simanna taboruutiif ammoo ilma ni qabnaa abii filan tun gandummaadhaa miti sagaleen jimmaa akkaanii fi kaafaa'uudhaaf hin buunee fi hin kannamne kan godhe warra khalee jimmarraa lafa malee naman qabnu jedhu san warra khalee jimmarraa lafa malee ilmuma namaatu oromoon hin qabnu jedhee oromoo biraa jimmarra kaasuudhaaf oromoon biraa akka jimma jibbitu taasisuudhaaf irra dulchisaa tureetu yakka kana hojjeta kanaaf nuti akka oromootti an jimmaa miti ammoo jimma lafaas ni qabdi namaas ni qabdiin jaa an jimma lafaas ni qabdi hayyuus ni qabdiin jaa tanaaf hayyuukka Ahmadin Jabalfaa hayyuukka raayyaa abbaa mancaafaa hayyuukka muumicha ministeeraa Dr. Abiy faa qabdi jimma kanaafuu jimma lafa namaas simadhaa muumicha ministeeraa filannoo keessan akka ta'e garsiifadhaa isiniin jenna guutumaa guututti mootiin girrisaadhaa kalee rifaatuutu fuularraa mul'ata abdii kutannaatu irraa dubbisama namoonni saayikooloojii dubbistan igartan hidhi isaa ta goggooyte ija isaa ta faffacaatu isaa qisqis jedhu isaa if jajjabeessu kun hundinuu abdii kutannaarraa waan dhufe tasuma Itoophiyaa keessattis Oromiyaa keessattis badhaadhii mana malee namni mo'uu taa'u tokko hin jiru horojoon hatamtu takka hin jirtu horojoon barana hatamuun teessuu dhaadannoon tun taboru lubbuu teessan itti isin gabbarsiisuudhaaf karaa mijjeeffachuu jira boru karaarratti isin baasanii isin gatuudhaaf isin gachisiisuudhaaf yookiis karaa cufaa isiniin jechuudhaaf arra kaaba isin godhachuu jira arra hagaa isin godhachuu jiran arra isin maragachuu jiran didaa jala no horojoon hatamtu takka hin jirtu kadorgom ilmaan oromoo kadorgomsiisu ilmaan oromoo kato'atuus isaanii wanni hatamaa takka hin jirtu sagaleen ummataa qulqulluudha kanaaf abbaa arkatee immoo abbaa mo'ame immoo sagalee hatamuu ta'an ammaan tana dabballeen gandaa dabballeen ergamtoota mootii girrisaadhaa tana wanni dhawwaaqaa oolaniif boruuttiin fayyadamuuf akka isaan mijaa'uuf arra nama keessa akka taphachuu jiran haqa if jala wahuma amma booda mootiin girrisaadhaa dubbatu hundi dhaamsa kaafaa'ooti malee dhaamsa aktiivistiidhaati miti no inni amma booda aktiivistii miti inni miseensa dhaabaati dhaabni isaa akka moohuuf kijiba amma booda dhaabni isaa akka moohuuf ololo oofa dhaabni isaa akka moohuuf dubbii uuma dubbiin isaa amma booda ta dhaabaati malee tasaati miti ta oromooti miti ta dhaabaati ta sagantaa dhaabaati tasaati miti amma booda dubbiin inni oofa ija sanii ilaallee dammaquu qabnaa jechuun haaji butaan yookiis mootiin girrisaadhaa nu sobuu hin dandeessu jenna gurratti isin calaw yaa warra gandaan xashte yaa warra nama ganda kiyyaa yoo faarsuu baatte jaalala obbolummaa rabbii utaan dibu maaf nama ganda kiyyaan faarsineef warra obbolummaa rabbii haada kutu ay baga wal garree isin hin jenna jechuudha warra obbolummaa rabbii takalee itti dhaadan takalee ittiin wal faarsin obbolummaa rabbii ta oromummaadha nama ganda kiyyaan faarsiniidha arraan tan ololo oofu hundinu baga oromoon isin garteenna ololo oromoo keessa dhokottanii gandummaa oofuu isin ittiin dhiisnu oromoon ija qabdii gurra qabdii isin agarti nuti maqaa keessan hin kaasnu waan feetan oofaa ammoo wanni isin oofu jirtaniif nama ganda kiyyaa maa arra naan faarsinee nama ganda kiyyaatiif maa arran kijibnee maaf arra Dr. Abiyyiif dhaabbattaa gurbuma ganda kiyyaatiif maafiif kijiban oofnee jechuudhaaf akka isin waan akkanaa ooftan oromoon isin irra bayti isiniitu oromoo bira boshaa'uu taa'aa isiniin jenna jechuudha irraa if qusadha Mustafa Jara jaalle bobbaasaan qabsaawaa dhugaati Mustafa Jara gantummaan qabu gantummaan Mustafa Jara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Mustafa Jara nama rabbittaman nama ergamaa rabbittaman nama dhugaa qofa dubbatu Mustafa Jara
dabbalummaa gandaatiin nama sobobuu miti. Mustafa Jaraadhaa jaalle bobbaasaan qabsoo Oromoo keessatti wareegama guddaa nama kafale. Mustafa Jaraadhaa arraan tana adeemsa jiru kana keessatti muumicha ministeera Dr. Abiy Ahmad deeggaruu isaatii fi haqanni qabuuf isaa dhaabbatee obboleessa isaa, ka ganda isaa, ka gosa isaa, ka alii isaa deeggaruu diduu fi cubbuudhaan deema obboleessa kiyya kun je'ee qubatti laachuudhaaf gantuunii fi galteen ganda isaaniitii fi gandummaadhaan maraatte hundinuu Mustafa Jara irratti olola oofaa jiran. Mustafa Jaraatu mootii girrisaadhaa ajjeesuuf biyya galee jaanii yaa Oromoo daawwadha, yaa Oromoo harka. Mee Mustafa Jaraadhaa nama obboleessa isaa ajjeesu dhiisi, nama tiiticha ajjeesu ni fakkaata. Sodaa Rabbii nama qabu, nama sunnaa rasuula keenyaa sallallahu alaihi wasallamiin deemu, nama ibaadaa isaa shanan guuttatee deemu, nama sodaa Rabbiitiin guuttame, nama haqaan deemu, nama gandummaan qabne, nama namni kun nama ganda kiyyaati jeen deeggarre, nama soobab jibbu, nama haqa qofaaf dhaabbatu, obboleessa keenya ka Oromoo qulqulluu kalee qabsoo Oromoo keessatti waraana bilisummaa Oromoo tahee wareegama aarsaa guddaa kafalaa ture. Arraan tana ololli maaf obboleessa keetirratti hijibaaf hin tumsine, maa obboleessa kee saaxilta jechuudhaan isaatu mootii girrisaa ajjeesuu deema jaanii ololli namoonni tokko tokko ka gandummaadhaan maa nama ganda kiyyaan faarsineedhaan yaan Mustafa Jara irratti maqa balleessa kaasaa jiranii jechuudha. Tana Oromoon akka beeytaniif hin dubbadhe. Mustafa Jaraadhaa nama mootii girrisaadhaa ajjeesuu miti. No, Mustafa Jaraadhaa nama diina harka ol qabateewu rasaasatti dha'uu miti. Nama booji'u malee. Mustafa Jaraadhaa nama nurra caalaa eenyuu keenya caalaa waraana bilisummaa Oromoo waboo keessatti wareegama barbaachisu baadiyyaa magaalatti gaaraa fi laga keessatti oloo fi gadoo keessatti wareegama barbaachisu eenyu ol kafale. Namni abbaan fadhe Mustafa Jaraa arrabsuudhaaf ulaagaa ittiin isa arrabsanuu qabu. Qixuma isaa dhaabbataniitu isa arrabsuu hin danda'anii jechuudha. Kabajaa namaa wallaaluu fi qixa namaa wallaaluu dhabuu yoo taate malee. Arraan tan ammoo ilmaan ganda isaatiin isa jeesisuudhaaf, ilmaan ganda isaa isatti diruudhaaf, akka inni biyya keessa taa'ee qabsoo tana ittiin fufne taasisuudhaaf, akka inni biyya keessa taa'ee daba mootiin girrisaatti jiru ilmaan arsiidhaa boleeyyan keenya kasi koomandootii fi kan baale akkan garsiisne akkan barsiisne taasisuudhaaf ganda keessa akka isa baqachiisan yookiin akka isa ajjeesan taasisuudhaaf olola inni girrisaa mootii girrisaatti ajjeesuu deema jiru wanni irratti oofaniif tanaa jechuudha. Mustafa Jaraadhaa nama akkasiiti, nama godhuu miti, nama irra yoo rasaasni dhawme isin warra isaatu isa ajjeesa jiru dura qomasaa isaa kannee du'unni soba dhiisa. Rabbuma isin uume sodaadha. Namoonni tokko tokko maaluma taatan akhi maal sodaa Rabbiin qabdanii xiqqollee taatu qaanfadhaa. Namni illee wama barreessitanii fi wama dubbattan keessa namni maal nuun jaallee yaada. Way waan takka takka sadarkaa teessan hin eegganne hin dubbatinaan barreessinaa. Rabbii sodaadhaa boo Mustafa isinirra Mustafa Jaraatu mootii girrisaa jaalata. Isaatu irra isa kabaja. Ni kijibdan isin gandummaa yaa'u jirtan malee mi'aa obboleessa keessanii sanuun beeytan ganda keenyaa yaa'u jirtan. Dhiisaan irraa gandummaan barbaannu nuti. Oromummaa faarsaa, Oromummaa golkaa kalloo Oromoo jala dhokattanii gandummaa nutti hin oofinaan barbaannu nuti. Dhiisaan irraa tan. Warri maantana mootii girrisaa faarsitan hundi irra guddaan harka 198 eessaan ni beekamtan. Maaliif gootanii Oromoon isin beeyti? Sobuun dandeessan nama kana isin harkan. Gandaan faarsuu jirtan, faarsuu gandummaa dha'uuf jirtan. Inninis akka keenya maan wajjin isatti dhaabbatanii maa isa saaxilaaf itti iyyitan. Inni isin ta'uu qaba. Haqaa dhaabbachuu bari inni qabrii isaatiif dhaabbachuu jira. Isin qabrii gurgurtanii yaa'u jirtanii. Garaagarummaan tanaa bari isinii fi isa iddoo inni boruu fuula Rabbii dhaabbadha jedhu cubbuu deeggaruu dide. Gandummaa deeggaruu dide, gosummaa deeggaruu dide deemu jira. Isin fuula Rabbii kaboruu rankaa jennee jechuuf har'a gandummaadhaa fi maaliin deemu jirtan? Isinii fi inni tokkoo miti. Isaa isin caala. Oromummaa dhugaatiin deemu jiranni dhiisaan irraa gandummaa wanni isiniin jennuuf tana. Tanaafuu olola Mustafa Jara bartan lafa kaayaa. Isin irraan fakkaattu. Nurra toofaa olola maatii miti. Nulleen ganda keessanii miti. Nurra toofaa maaliif
gizeen irratti ooftan isin irraa mul'atti maaliif wanni isin ooftaniif san gantummaa ta'u manni isin irratti arga tanaafu isinuma fokkina keessaniif garsiisaa deemaa jechuudha nulleen hanga isin hin beeyne isin barayanaa jechuudha manni tanatti isin laala maa dogoggortan dhiisaa waan akkanaa irraa oromummaattas deebi'a nama oromoon taane naaf injeeyna waan akkanaa oromummaa fi miti kan isin qabsaa hojjetan gantummaadha abiyyi ganda keessanii miti fi malee osoo juwaararraan tana mootiin girrisaadha beeta mangistii jiraatee Haayila Sillaasee siqeetti uwwiseen dubbatta maal haqni ka jiru maal reefka waatti kaa'u maali abiyyi busheessitanii minilik fakkeessitanii keessan ammoo oromoo qulqulluu gootanii hin jiru wanni kana no hin jiru gantummaan dhukkuba gantummaan kaansarii gantummaan qabsoo oromootiif summiidha ka gantummaa ganda keessatti oofu jiru eenyu mootii girrisaati abbaadhu ammaan tan oromoo adda qootu jiru eenyu mootii girrisaati tokkummaa oromoodhaa ka amma sharafu jiru eenyu mootii girrisaati yoo dhumaatiin oromoo itti dhufte katti gaafatamu eenyu mootii girrisaati yoo karaan cufame amma booda katti gaafatamu eenyu seera cabsee mootii girrisaati ka lubbuun oromoo tokkoo fi Itoophiyaa tokko yoo baate itti gaafatamu taa'u xaaxaasaatiin eenyu mootii girrisaati isa abbaan shiraa abbaan dabaa ka karaarraa maqee isa karar deebisa isa obboleessa jalatti as deebisa maaf tumsinaaf namicha karaarraa maqeef maaf harka dhooyne namicha oromoo gandaa fi qe'eedhaan fi kanaan adda hiru jiru maaf harka dhooynaaf obboleessa isaati hojii maan dalayne kalee je'eeti biltsiginnaa Biraanuu Naggaatu uumee I am laughing giseen isa dhageeffadhu ni qoflaa ture angalee internetiin naan dalayne fi sagaleetu naan dalayne fi callise malee silaa kalee hun seena intee qaanfadhu Biraanuu Naggaa sirra smaartiidha Biraanuu Naggaa akkamitti caalee abiyyitti maxxane abiyyi Biraanuu Naggaatiif waardiyaa godhee abiyyi Biraanuu Naggaatiif mana kannee abiyyi Biraanuu Naggaatiif makiinaa saddeen naqee abiyyi Biraanuu Naggaatiif miidiyaa laayisansiidhaa kannee fi maqaa isaatiin abiyyi Biraanuu Naggaatiif waan sii godhee fi hin gooneef siif godhe isaaf hin goone maan hubanne tana maa irraanfatta abiyyi maxxantee abiyyi wajjiin muuxannoo abiyyi irraa fudhattee akkatti biyya bulchan garaa ballattee jala deemtee mataa qaqqabattee faraqaa tana abiyyi bilchiistee tatte aantu ifi filuu dadhabdee ammumaan irraa kuffise jettee shira yaaddee bolola maallaqaatiin Alaamuddiin ta'uudhaaf kafarshaanee bolola maallaqaatiin shira osoo yaadu obboleessa bira dhiyaachuu dadhabee obboleessa irraa ifambisee alatti ifambisee eenyusi Biraanuu Naggaa yoo abiyyitti kamaxxanu taate sirra Biraanuu Naggaa sirra jabaadhaa jechuudha siin laafaadha ka obboleessa isaatti maxxanuu dadhabe siin caaluu dadhabe jechuu war Biraanuu Naggaa maaliif Biraanuu Naggaatiif waan ta'eef abiyyi waan sii ta'e yoo wal cinaa laalle siif irra ta'e namni ka abiyyi oromoo moosisuu barbaadu Itoophiyaa tana keessatti hin dhalanne amma jaarraa kana keessatti hin dhalanne Juwaar mootiin girrisaadhaa siyaasaan harkaa dhumatte siyaasaan isaa harkatti hafte takkaa fi takka qofa minilikiin oromoo sodaachisaa abiyyi akka jibbamu taasisu takkittii tanaatu harkatti hafeessa siyaasaan biraa hundi si harkaa dhumtee wanni ati oromootti sodaachistee abiyyi jibbisiisuu barbaaddu minilik nuti minilikin sodaannu reef ka minilik minilik sodaannaa nuti du'ee bar namichi hin jiru yaada isaatuun sodaannu nama yaada isaatiin deemus hin sodaannu reefka isaa fakkii isaa bakka fadhanitti yoo jaaranis hin sodaannu maali baragni ati minilik irraa qabdu qabrii jeneraal Waaqoodhaa dheengadda siyaasaa jecha dheeyxeeti akkami qabrii jeneraal Waaqoo akkana taati jedhe yaa kijiba amallameen biyya keessa jirtu takkaa dheeyxee qabrii jeneraal Waaqoo dhaqaa dheeyxee qabrii elemoo qilxuudha dheeyxee harargee dheeyxee guma baasna jettee achii deemte qabrii elemoo qilxuu dheeyxee yaa bada farada elemoo qilxuutii fi jeneraal Waaqoon obboleeyyanii maaltu adda baasa
qabri jeneraal waaqooti fi qabri elamoo qilxuudhaa ta jeneraal waaqootu irra wayyaadha ta elamoo gartee maal laalatiin ta elamootiif akkasitti farada nama kana sihmuu si barbaachisaa jechuun ni faradda qabri elamoo qilxuudha ite qabriin jeneraal waaqoo bar simintoo qabdi ni babbaqeeyte malee kabaja qabdi irra biyye teessoo barta elamoo qilxuudha dheeyte hin dheyne siyaasaattiin dalagachu amallameen achi turte biyya keessa turte kanatti maal qabrii jeneraal waaqootis dheeyteen tolchin maallaqa gofandimiidhaa fi ijoollee oromoo taduutuun gurrachaa turte maa deemteen tolchin maa eeyta hangammaa maa dheeyteen tolchin qabrii elamoo qilxuutaatis dheeytee qabrii jaarraa abbaa gadaa hin dheyne jechu siyaasaaf akkana jettu ijoolleen Harargee hundi ilmaan sadeen fugu dhibba sirra beekanii jechuudha gizeeti qabrii jeneraal waaqorra dhaabbattee abiyyuu wana jaltu teenyarra maan dhaabbatiin siin jetti ijoolleen aayilli qabdi ijoolleen sobuun dandeessu nama kana laal oromummaan walqixxummaadha akka nama jeneraal waaqoof akkaan laalatu fakkeessuun arraa miti filmaata dura maa dhayxeen jaarin maa dhayxeen ziyaarin arramaa hasoyta eega filmaanni ga'e sagantaattiin abiyyi busheessuudhaaf deemtu oromoonni beeyti jechuudha cubbuudha jechuudha cubbuudha hin bitannu jechuu sirra lakka ati maanoo tuyxuun nutis goolii si galchinaa jechuudha amma ka maanoo nu tuqu jiru eenyu si mootiin girrisaadha amallameen as dabre kana dila shaashaa jettu san biyya keessa ni jiraami shaashaan siif gala dila biyya keessa deddeemtee shaashaa jettu kana maa qabrii jeneraal waaqoo tanan tolchin dheyte yaa bada farada maan tolchin maa farraa hasoyta samii hodhaa turte biyya bulchaa turte jechi hodhaa turte maa dheyteen godhin maa dheytee qabrii abbaa keenyaa san hin tolchin amas sadeen kan aman lameen kan qabrii abbaa keenyaa arrasin mul'atte gisee filmaata deemtu eegata saatun akkasitti mul'atte maa dheytee ta elamoo qilxuu toon laalin maa tajaarraa toon laalin sobaa jechuudha ajandaa siyaasaa ittiin nama fokkisaniif deemta malee ajandaa dhugaadhaa tan naasuu oromummaadhaa qabdu kan ta'in namaa ibsiti jechuudha tanaaf ijoolleen afran qalloo ituu fi humbannaa sadeen fugu akkanumatti ilmaan oromoo bakka hunda jiran namichi kun oromoo ija walqixaatiin ilaalu dhukkuba gandaa qabaa innilleen tajattuun oromoo siiwachaa jirti jechuu biyya keessa that is the fact wanni uummanni biyya keessa sirratti haasa'u jiru dhugaa tanaa jechuudha eenyuttaniif mutessi maanoo ifi xuuxxee gad deebitee barummaas jenejeneedhaaf gaafii kannitee as deebitee deebisaan nuun kannin adararame maaliif dheengaddaa achii aantu dhukkee sirraa kaasneeti kalee gaafii qopheeffattee dirjenne kannitee as dhuftee gaafii OMN irratti deebisuudhaaf tattaafachaa turte jechuudha maaliif waan nuti sirra saaxillu deebisaaf irraa kan nuudha irra deemu tummoo homuudha garta amma sadarkaa atiif buuste nuti amma sirratti komii dhiyeessina waan irrina kee gar harkaas jala yaa'aa jechuudha ati deebisaa kan nuudhaaf rakkachuu jirtaa jechuudha we are si dura deemu jirraa jechuu war nuti nu booda deemu jirtaa warati firraa deebisuudhaaf wanni ati kalee goote hundi taniin andheengata komii sirra dhiyeessaa ture gaafii qopheeffatte kalee dajane kannite akka nama aree gaafatamutti miidiyaa akka waddaatti halkanii guyyaa ifi akka feetetti irra miidiyaa oromooti miti ijaa gurra keenyaa miti ani ijii kiyya kana gurra kiyya illeen kana ijaa gurra kiyyaa miti OMN nanne OMN miidiyaa dhaaba OFC'ti kaafaa oodhaati miidiyaa sagantaa juwaaritti gaggeeffamu annaaf ija fi gurra kiyyaa miti oromoodhaafis ijaa gurraa miti no oromoon ijaa gurra ni qabdi miidiyaan ijaa gurra sii ta'uu hin danda'u anis naaf ijaa gurra kiyyaa miti ijji tiyya tanaa gurri kiyyaas kana miidiyaan naaf ta'uu hin danda'u ijaa gurra kiyya miidiyaan san sagalee keeti sammaateeti maayikiraafoona keeti haati waan feete oromoon itti sossobuuf yookiin gowwoomsuuf ittiin deemtu oromoon ammoo gowwaa miti si bartee jirti imma biyya keessatti waynan sinjee ajibuta isaanis sinjee bar lakkaati maallaqa irraa buttuun
وين سنجة سيدا بيو إساني سنجة برسديدا بيو وين سنجة آيات الله أرومو سنجة بيا خيسة آيات الله وين سنجة موتي قريسة أرومو سنجة تجرا موتي قريسة بيا خيسة أنا بدي أقول سنجة تجرا وان أمني سنجة تجرا نجوك أبداي تناني موهان تسمى dhugaan biyya keessa jiru haqatti deebi'a gandummaan dhukkuba abbaan fadhe moo hundan muumicha ministeera addunyaa hundaatu abbaa nagayaa jee moo'ee addunyaa hundaa wajji dhaabbachuu jira addunyaa hundaa deeggaruu jira addunyaa hundaa gargaaruu jira tasuma moo hundan deessa tasuma biyya tana keessa adaraa rabbii mootii girrisaadhaa mootummaa waraana jalaa kaastee najjeesuu deemti jettee akka borummaas girgirii nutti hin kaasne nuti hin barbaannu waan akkana adaraa ati miseensa dhaabaatiin mabooda ha miseensa si godhatee eeyduun qabu jeesuu jettee qawwee bitee na keessa kaayee jira jettee jirta information akka quba qabna ammeeshaa mootummaan irraa fuutus meeshaa hedduudhaa bitee na keessa kaayee namoota ati biyya alaatti fi biyya keessatti silkiitti bilbiltu akkanumatti illee biyya alaatti namoota ati goofandiidhaa fi haalatti maallaqni kaafaa'oodhaa fi siifillee guurra dubbistu hundaa quba qabna no we are on the top si quba qabna waan ati biyya keessaa bilbiltu hunda nama ati wajjaa sooytu hunda we know ni beeyna waan ati godhu jirtu hunda please gadi baatee ilmaan oromoodhaa hin ajjeesisiisin qawwa hijibaa manatti dhoysiste najjeesuu deeman jettee girriin jirre uumte maaliif ati nama dabaati nama shiraati nama hijibu nama obboleessa dinaaf nama obboleessa qudhine nama gadummaa qabu nama bizinasa Itoophiyaa kana hunda ifi fakka Alaamuddin xuuxuu barbaadu nama faraqaantii yaa'anaa Alaamuddin ta'uu qabaa sammuu keessas jirtu nama jimaara ammisamma qabee boombaatti dhaabbatee dhugu jiru rabannaata rabbii si uume sodaadhu qotee bulaa Harargeedhaa kaniiraa carraaqqatee oruu keessaa waa meeqa gurguree aksiyoona raammisan bitate hunda akkam akka gootee raammis fuutee gantummaadhaan namarratti hirte ifin beeytu eenyummaa kaga raammis xuuxu jiru osoo haati Oromoodhaa ummanni Oromoo Harargeedhaa dafkaan bulaan san jiru akkamiin ati biyyatti kannina hay namicha jimaarra ammumaanuu nama fidee kaayyate mootummaan naannoo Oromiyaa jimaarraa miskaamma deemu jiru dhaabsisu qabdii yenna jechuudha obbo Shimallis Abdiisaa muumichi ministeera jimaarraa misheeraa ala qonnaan jiraataa keenyaaf osoo hin ta'in ummata naggaadee keenyaaf osoo hin ta'in gan bakka biraarraa malaammaltummaadhaaf fidanirra kaayanii shiraan boombaadhaan xuuxutti arraantana kakalee jimaa Harargeedhaa xuuxu jiru jaartii mallasii azeebii gisee yennu harrammaas bakka azeeb bu'e ijuma azeebiin laallanuti huwadhu tana kalee kawartariitu jimaa Harargeedhaa nyaachaa turee yoo kajennu taate arra yoo mootiin girrisaa bakka kwartar bu'ee jimaa Harargee ka nyaatu taate ijuma kwartarii laalluun laallaa jechuu mootii girrisaadhaa nuti maali garaagarummaan mootii girrisaatii fi kwartarii siree eeganni ummata isaatiif hin laalan kalee kwartariitu qabeenya Harargeedhaa kara fadhe kara Jabuutiitis kara Somaaleetis karuma fadhee yoo ergee jimaa Harargeedhaa nyaataa ka jennee kwartar jibbinu yoo taate arra mootii girrisaa yoo bakka kwartar bi'ee jimaa akkas godhee namarra kaayyatee koofu taate ijuma kwartarii laalluun laallaa jechuu mootii girrisaatis kwartar hattuudha yoo jennee mootiin girrisaatis hattuudha jechuu kwartar korraaptii didha yoo jenne innilleen korraaptii didhaa jechuu tanaaf dinnaa jechuu biyya si kannuun hin taatu no wallaallee jirra wal beeynee jirra wal hubannee jirra jechuu jimaan Harargeedhaa qonnaan jiraataa Harargeetii fi naggaatota Harargeetiif wanni suuraan xayyaara irraa bitattee qonnaan jiraataan keenya ammallee caantaan deemuuf haqaa fi dhugaa isaa dhabeeti arra namni isaafin qabsaa'aa jiru
adeemsa wal dhabe kana wal sirreessisise akka qonnaan jiraataan keenya jimaa kanarraa xayyaara bitachuu yoo dadhabe makiinaa bitatu taasisuun osorra jiraatu qonnaan jiraataa keenya bifuma kaleetti bakka suuraa bu'anii bakka kwartar bu'anii irraa dhiiga isaanii xuuxuun aantummaa sabaati miti gantummaa sabaati ayyaallallattummaa sabaati naasuu sabaa dhabu kanaaf lafee irraa balaaleffannaa jechuun aangoo qabachuun qabdu jennee abadan maqaa sirriitti hubanneef nama roorroo nama keenyaa kana qixxeessee ka bu'aa ifii keessaan barbaanne akka namni keenya fayyadamu taasisuutu nama haqaati jenna abiyyi bar amal lameen kana aangoo qabatee guyyaa takka kiiloon harargeedhaa jimaan meeqa qooda kiyya naas kannaa jee naggaadee oromoo takka qabee dubbiseen beeku ka jimaa ati meeqa dubbiste mootii girrisaadha naggaadee meeqa dubbiste naggaadee meeqa anaatu oromoo pirezidantii oromiyaatii fi kanaa hojii si waltaasii jettee finfinnee takkeessa walitti qabdee maallaqa walitti buusaa jettee dararaa turte meeqa wal beeynaa jechuudha tanaaf ati biyya bulchuun dandeessuu jenna fadhii bolola maallaqaatii fi bolola diinagdee irraa hin bilisoomne ati nama oromummaadhaaf laalatu biyya bulchuu qaba tanaaf mootiin girrisaadhaa adeemsi siyaasaa ati irra jirtu dogoggora karaan ati siyaasaa irra jirtu badaadha oromoodhaaf bu'aa takka hin qabu ilmaan oromoo lafa hundatti mootii girrisaa simadha muummicha ministeeraa filadha oromoon wali bu'insa tokko hin barbaannu wali bu'insa kakaasu jiru gandummaa kakaasu jiru babal'isu jiru kan wal diddaa oromoo hedduutti habaqaalu jiru kan dhiiga boruu dhangala'u ofirraa gaafatamu taa'u Haji Butaadha mootii girrisaati tana oromoon hundi beekuudha qabdi tana hunda hongeessuudhaaf dhiiga qeerroo kuma shawwaree gamte san arra ganeeti Haji Butaan diinagdee isaatii fi bolola aangoo isaatiif deemaa jira kursii muumichi ministeera irra taa'etuun ta dhiiga qeerroodhaati kursii tana irraa buusnee isa eenyurra kaasnaan gaafii biraati Haji Butaan piraayim ministeera ta'uu qiyaamattuu hin danda'u Itoophiyaatti adeemsa amma jiru hin danda'u ulaaguma isa taasistu takka hin qabu sabaa sablammii 82 takka isan filtu takka yoo sabaa sablammii 82 keessa takka ni filtillee jenne taan takka illee isan filtu abadan hireen inni piraayim ministeera Itoophiyaa keessa ta'uu duutee jirti tasuma hin danda'u kanaafuu opiidiyoo haaree ta'uudhaan kaafaa'oodhaan moosisa jee shirxaan inni hinaaffaadhaaf muummicha ministeeraatti hojii deemu jiru tasuma milkaa'u tasuma maqaa biyya keessa jirruu fi agarruuf dubbachuu jirra yaaqi amaaraas ni dubbisna saba biraatis ni garraa waan biyya keessa jiru dhugaa tana deeggaruu wanni jirruuf maqaa agarruuf cubbuun itti jiru maqaa agarruuf inuma immoo kaayoo godhatee inni kadeemu ilmaan oromoo waliin ficcisiisaadha filmaata irratti korojoon usaaman jee ilmaan oromoo ficcisiisuudhaaf deema wanni muummichi ministeeraa sagalee keessan kanna lubbuu teessan namaan kannina filmaata irra sagalee keessan kanna yaa'iin godhinaaf lubbuu teessan namaan kannina jechaa nama barsiisu jiru akka Haji Butaanii fi mootiin girrisaadhaa kun yaa'ii uumnee dhiiga dhangalaasnee mootummaa ca'umsaa tagaafaa abiyyi qabatu hawwaa turan san finnaa jedhanii xiirreeffatanii akka isaan deemu jiran maqaa beekuuf nullee ni beeynaa jechuudha የሽግግር መንግስት ማቋቋም አለብን ከወያኔ መቀሌ ያስቴኒስ ከሁንደፊቱ ያኢ ልቡ ወሬገመ ፈዴቲ ጎዱ ቀምና ያኔ አረሙ ምቺ ሚኒስተራ ከወያኔ አሪውቴቲ ደለጋ ረቢ ሞቲን ግሪሳዳ ከወያኔ ፊንፊኔቲ መሰራ ከይሰ ዴምሱ ዴሙቴ አምሪ ረቢ አረኒ ከኦሮሞዳን ዳዴፈቴ ኦሮሞ ተረጎጎም ሱቴው ዴ ሙቺ ሚኒስተራ ሞ ኢሳኦል መቀጅሩ ዴቢሳ ኢሳን ከኑ ቱፈቴ ዲዜ አባ አቀን ቀምኔ ተውጅራ አባ ዱጋን ቀምኔ ላል ሙቺ ሚኒስተራ ሞቲ ግሪሳቲፍ ዴቢሳ ከኑን ኢፍገቡሱ ኢሰበረት አማ ነላላ ነሞተና አረብሰኒ ፊ ዋን ፈደነ ረበረ ኢሰን ዴቢሳን ከናፊ ከኑ ማሊፊን ከነ ሰደርካ ኢሳን ጅራኒ ፊ አንጅራኒ ወለት በቃ እንቀምኒ ኑ ዴቢሳ ማሊ ሰደርካን ተኛ ወለት ዋን ፈደና ጃን አስከተ ተመነ መመቀና ረብሱ ጅርተን kana farsu jirus kana rafsu jiru deebisanii kan sederkan muummichi
muummichi ministeeraatii fi sadarkaa mootiin girrisaa jira waladda. Tanaaf deebisaan kan inni muummichi ministeeraa waan inni dubbatu hundaaf. Inni muummicha ministeeraa kana dirree isaatti asarkisachuu barbaada yaa'ii godhee. Waan adda addaa godhee arrabsee maqaa irra kaa'ee maal irra kaa'ee isa kana asarkisuu barbaada. Sadarkaa isaanii adda maqaa isaanii muummichi ministeeraa deebisaa isaan kan. Nu siiqanna. Nuutu siiqanna jechuudha. Amma sadarkaan teenyaa fi tee walqixa. Nuutu maybe teenyaatu sirra guddoodhaa amma sadarkaa ati eegduu dhabdi tanaan. Tiyya sirra wayyaa ta'uu hin dhabdu. Dalagaan rabbii bara amrii rabbii yoo Juwaar Maamadiitu Itoophiyaa keessatti eegduu dhabee nuti eegduu qabaanne jennee takkaa yaadnee hin beeknu. Amma naafi atuu waladda. Sadarkumaan nuti irra jirru waladda. Eenyu if mute tana si if mute yaa obboleessa kiyya. Akka malee taphatte tapha siyaasaa gowwaa taphatte faltii keessa laaqqachuu jirta jechuudha. That is the difference. That's the difference. That's the difference. Nuti wanni qooma ifitti himnee qooma dibannee mana keessa teenyaa osoo hin umar. It is because we know we are secured. Maqaa if beenuuf nageenyi keenya dhibbarra dhibbatti amansiisaadha. Because we know it. Kanaaf qabsaa'uu jirra haqaan. Saniifuu dalagaan rabbiituun akkana maaliin sii godha yaa obboleessa kiyya kaniin kalee kan jaaladhu kaniin arrallee jaaladhu ka adeemsi keenya ka siyaasaa immoo waladdate siitu darajaa tana himuuti. Adeemsa sii balleeffate taa'i jennee si kadhachaa ture. Aboo obboleessa keenya rabbi sodaadhuuti. As deebii obboleeyyan keessa deen kana qabadhuu deemi jennee gaafaan biyya alaa jiruus si kadhachaa ture. Arrama waa xushoo mana keessaa futu jetta. Yaada si taate. Yoo aluma kanaaf finfinnee tana biyya Adaamaa tana waa tushtushee ati raftu. Yaada si taate irraa akka kaleetii bitimmaati riiban qabdu. Eenyu if mute si darajaa Iskindir Naggaatiif gad deebiste. Darajaa muummicha ministeeraarraa darajaa Iskindir Naggaa wahuma atiif godhu jirtuu laali karaa deebii rabbiitu si xiqqeessu jira. Wallahi. Rabbii si xiqqeessu jira harumarra deebii. Takkatanii sidaan waan qalau gootu sanis dhaabi. Talamada waan neeytu sanis dhiisi. Tasadeeffaa salaata shanan salaati. Taafreeffaa dhugaadhaaf dhaabbadhu shira dhiisi. Tajeeffaadhaa karaarra deebi'aa obboleessa kee. Siin jaaladhaan akka nama tokkotti miidhaan xiqqoo takka akkasirra geessu hin barbaadu. Ammoo gisee sadarkaan ta'e nu gadi buute. Nadhaga. Dhugaa rabbi. I'm very sorry for you. Dhuguma rabbiitti nadhaga. Arra sadarkaan ati irra jirtu Iskindir Naggaa bira jira. Gadi buutee. Maaliif yoo siif eeytuu goone Iskindir Naggaatiifis eeytuu godhu qabna jechuudha. Mootummaan godhu qaba. Laal bakka atiif buuste. Mootummaan tun teeti. Diinatti taate. Manni Oromoo kun gowwaa miti. Haati maqaa Oromootiin guyyuu sossobaa oolu. Manni dammaqee si bira kutee jira. Bara lameen dabre kana keessa waan ati gooteen si madaalu jira namni. Waan ati irraa amal lamaa booda haasoytuuni miti kan namni si madaalu. Waan ati amal lameen biyya keessa teesse kanaan si madaalu jira namni. Biyya keessa waan singaliiniin si himaan. Uummanni Oromoodhaa waan amal lameen tana ati eega biyya galte gooteen si madaalu jira. Si alaa si beekan malee si biyya gale kana si beekan. Amal lameen ati biyya keessa galte kana waan ati goote kanaan si madaalu jira amma callisanii bakka ba'an hundatti si jaalalaaf ba'an sitti hin fakkaatin. Waan ati dubbattu laalu qabahu, kabajaa teetii bahu, gaafii gaafachuuf bahu, akkanumatti ulfina ati qabduuf bahu. Anamma bakkaan an jiru yoo dhufte siif hin baha. Yoo namma bakkaan an jiru dhufte galbeetiin si simadha. Obboleessa kiyyaati. Kabajaa kalee gooteef. Taboruutiif ammoo namaan filadhu hin beekaa jechuudha. Amal lameen kana keessa silaaleetiin jira. Aantummaa sabaa qabdamu bolola maal qabdaa? Nama obboleessa fiitiif garaa bal'atu moo nama obboleessa fiitiif hinaafuu? Nama obboleessa fiitiif quudhu moo nama obboleessa fiitiif qoolummaa qabu? Nama naan malteedhaan hirriba dhabu moo nama obboleessa kiyya kun bulchuun illeen an bulchuudhatti if fudhatu? Nama shira obboleessa irra yaadee Oromoon akka isa jibbitu taasisu moo
nama obboleessaa akka baatu taasisu ummanni Oromoo baree jira. Diraamaa ati najjeesuu deeman jettee fi kana hunda ummanni Oromoo baree jira jechuudha. Amma yoo kaatee najjeesuu deeman jettee kayyitu taate kijibaan ummanni Oromoo baree gurbaanni kijiba sinamanan. Maaliif ummata Oromoo najjeesuu deeman jettee nama 87 ficcisiistee maallaqatti guurratte. Arra waardiyan irraa kaasan jettee maallaqatti bansiisatte goofandi abooba qaabba rabbuma si uume wahuma maallaqa guurratan kana firraa dhiisime. Qanyida. Wahuma koshoo jee maallaquma guurtaati. Heera cabsitee akkatti maallaqa guurrattu qindeeffatta. Ifi waraana firraa fuusisteeti waraanni irraa ka'e maallaqa buusaa jettee dabarraa maallaqa ayilii istirateejii maallaqatti guurrattu uumaa deemtaati uummata Oromoo kanarraa haga yoom qaanfadhuus hin jenne. Tanaaf hin injifattu Oromiyaa tana keessa sablammiin meeqaa parsantiin gizee jennee ilaallu hireen ati injifachuudhaa sablammiidhaa parsantii 25 jechuudha. Dhibbarra Oromiyaa guutuu keessatti sablammii meeqaa jira? Sablammiin Oromiyaa keessa jirtu tun hundi sinfiltuu beeku. Takka sinfiltu. Hindo Oromoonuu cinaa ol sinfiltu. Warra gandayyuu keessa gandummaadhaan dhadhalate. Warra amma kittillayyoo si jala deemtee zaggaabii teetaate tabakkayyuu tanu keessa dhalattee jira silaa gandummaadhaan si deeggartu. Tammoo ilmaan Harargee fakkaattu tammoo bakka biraa tafakkaachuudhaan si deeggartu ni beeyna nuti adda beeyna. Gaafa nagaa wal qorannee finnee jira. Warra kittillayyoo si jala deemtee waa zaggabtu tun ilmaan Harargee ummanni baree jira. Ilmaan Jimmaa fakkaattus ummanni baree jira. Tabakka biraa fakkaattu hunda ummanni baree jira. Gandummaaf akkasi deeggaranii Oromummaaf hin ta'in sobuun hin danda'amu jechuudha. Hin danda'amu gandummaa deemu jira. Oromummaadhaan maqaan ittiin dallaalamu immoo Oromummaa. Ummanni kana barsiisuun irratti dirqama ummanni illee si baree jira jechuudha. Hin dandeessu tanaafuu harkirra guddaan Oromoon sinfiltu. Sablammiin Oromiyaa keessa jirtu irra guddaan ammas miti guutuu sinfiltu. Abadan ufa sinfilan. Sinfilan abadan. Bakka takka wayii bakka lama keessatti hireen ati moo'uudhaa Oromiyaa keessatti kaafaa moo'uudhaaf bakki inni taa'u bakka takka yookiin bakka lama taan hin mootu. Qabadhu tana naaf. It is my investigation. Oromiyaa tana guutuu odeeffannoo harkaa qabna biyya keessa jira. Hin dandeessu. You did a wrong calculation. Tanaafin sinja calculation dogoggoraa daleeyte. Hinaafaan boolla namni buune nama buusa. Hinaafaan dhukkuba. Hinaafaan kaansariidha. Hinaafaa badaatu obboleessarraa si qabe. Jaalala hinaaffaa suntaan quudha dhabuu obboleessa. Warri obboleessaa fi naafu kun yeroo hunda rafanii kaanis obboleessuma yaadatan. Amma laala mootii girrisaadha. Rafee ookee aktivistiif godhuu barbaadan malee maali ati haala yeroo irratti interview ka gootu eenyu ati? Ati bar miseensa dhaabaati haala yeroo irratti interview godhuu dhaabii ulii aktivistii miti ati. Ta duraa OMN dhiisaa waan akkana aktivistii biraa fidaati haala yeroo irratti haasoysiisa kittillayyoo isaa osoo hin taane warra biraa niituraal katee fidaati interview godha haala yeroo irratti inni haala yeroo irratti haasa'uudhaaf hin ta'u maaliif hin taane? Aktivistii mitinni maali ati haala yeroo irra kaasoytu kanuma duraatu eegalli keetuu sirrii miti. Laal nama kana hunda gowwaa eegalummaan keetuu sirrii miti. Haaluma yeroo irratti haasa'uu hin dandeessu. Ati intervii si godhuu ni danda'ana. Hogguu intervii isa gootan ammaas warri OMN dha jaarmeenii juwaar mootii girrisaadhaa kun. Hogguu isa wayii irratti interview gootan nama badhaadhinaa cina fidaati isaa fi nama badhaadhinaa wal dorgomsiisaa achitti. Yaada gama tokkoo qofa gurgurtanii yaa'ina. Yaada gama lachuutu gurgura. Innis yaada isaa kannu kaan isaa mormu. Kaan isaa yaada isaa kannu inni isaa mormu. Yaada gama lachuu mizaana qabu dhiyeessa akka inni qoftiin gurguratu irratti hin dhiyeessina tun dalagaa dabballummaa akka dalagu jirtan ni beeknaa jechuudha. Uummanni Oromootis ni beeku.
سكون من نقوم سوبر بادي في قافيت تقدنيت ما درجة قافته إفما ده بس قافيت أنا بابا تبر موتي قرصاتي سنجة تجرار أمني وني جت موتي قرصاتو قافي دجنة كنّه دجنة لسا قافة تجرا سنجة تجرا ديار أمني إيسا إسنين جنّا إيشوا دم سكون إسنين باس حالة رورة تما إبسا خنون دندي سواد you are not activist anymore أتي دابا سياسات دابا سياسات you are not activist anymore إما إثيوبياتيس خبيراتيس أكا مرميتوت يادا خنّتو يادا مرميتو جا خنّا يادا دابا مرميتو إثيوبيا جاءتي انترفيو قد عيسى مبودا حالا يرو رجتن انترفيو قدنا حالا يرو رت أنيو مركا خنّا في سر راسو غافة دربر أكتيفيستي أوروموت جنة دقيفنا أكتيفيستي أوروموت جنة تراسو أما أكتيفيستي أوروموتي بتي دابا سياسات إني مثل سدابات سجنتا دابا جيس إلى الشدابا جيس دنتا داباتي في دبّتا دنتا داباتي في كجيبا دنتا داباتي في وادا دايس تنافو نمني دنتا داباتي في دايس تساتي في الرتم سايت شروبار تنافو نلين تساتي في كجيبا يتشو تنافو على يرو رتاسون دني يادا مثل سدابا مرميتو جاتي في دايسا أكاس توق أبا دوغان قررت سنچلو مصطفى جرا وبوليس خي قبصاوا حقا جال بباسا أولولا warri gandummaadhaan faalame sirratti ofuuf gurran kanneen haqa dhugaadhaa fi waan rabbi si beeku tatti amante akka dhaabbachaa turteetti dhaabbachuurraa if boodan deebiin jarri kun lubbuu tee galaafachuudhaaf olola sirra kaasan akka obboleeyyan biraas jeesan taasisuudhaaf nagaa kee eeggadhu nagaa kee maas bifa barbaade hundaan eeggachuun dirqama video kiyya kana Mustafa Jarratiin biraan nagaa naqunname bakka jirturra si qunnamuudhaaf yeroo hedduu yaalee jira si rakkachuun dandeenya amma namni kanaa fi Mustafa Jarraa fa wal quba qabnusa argachuun dandeenya sila argadhee dhufuusaallee beeke dirree xayyaarattiin dhaqee si madda ture hin beeku amma Mustafa Jarraa dhufuusaatiif akka deemu asumarrattiin arke malee hangan takka ijoolleen Dr. Abiy deeggartu waluu quban qabnu nuti dhugaadhaaf eega dhaabbachuudha Mustafa Jarraa naqunname haqaaf dhaabbatta dhugaaf dhaabbatta duunus wajji duuna dhugaarraa if booda deebiin hin jirtu dhugaarraa if boodan deebiin ati nama gandummaa qabuu miti ati nama sodaa rabbii qabu ati nama laa ilaaha illallah Muhammad rasuulallah taman ati nama namni kun nama ganda khiyyaat jee namaaf kijibuu miti ati nama namni kun nama ganda khiyyaati isan faarsine jechuuf nama jibbuu miti ati namni kun nama ganda khiyyaati isan faarsine jechuuf namarratti olola oofuu miti ati nama obbolummaa haqaatii fi dhugaatiif dhaabbatu obboleessa akkasii ta'uu keetii fi saniif si qabaachuu kiyyaaf hedduun si gammada ebboodan deebiin haqni yoomiyyuu ni moo'a baatii 5-6-7 ilmaata kana moonee garsiisa dhugaadhaa fi haqan ebboodan deebiin injifannoon nama haqaa wajjiin Jawaar Mohammad Haji Butta Sayyid Abiyyo Ayatollah yookiin maqaan isaa haaraayini mootiin girrisaadhaa bakka deeme hundatti kabajaa kaleetiif arranni siman tan boruutiif ammoo muumicha ministeeraa Dr. Abiy hayyuu sabaa beekaa sabaa namaan cufa liqimse nama obsa qabu nama dardarummaa fixate nama sabaa sablammii wajjin walqixxummaan nu jiraachisuu danda'u filan Itoophiyaan dur tasuma Itoophiyaa tana keessatti deebi'uu tasuma hin dandeessu ittis hin dhiisnu kan deebisu yaadilleen tokkollee nu hin jiru kanaafuu haqni yoomuu ni mo'a ilmaan Oromoo bakka jirtan hunda galata kaleetiif mootii girrisaadhaa simadha isin bulchuu boruutiif abbaa haqaatii fi abbaa dhugaa muumicha ministeeraa Dr. Abiy filadha qabsoon teenya injifannoo harkanne kana
deebitee wayyaaneen akkan warqaan fuune dhorkachuuf hattuu fi gantuu diinaaf ergamtu tasuma fittin dhiisnu Itoophiyaan mangistuu Hayilamaariyaamii fi Itoophiyaan Mallas Zeenaawiidhaa tasuma hulii hin deebitu awwaallee jirra maalayyaa nagayaan naa bulaa rabbii na uume guyyaa boruu fuula isaa dhaabbachuu teenyu jechaan isin jaaladha nagayaan tura assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu warri gandummaan qabne oromoo biraa biraan sheer godhaa gaya nagaatti